Abdallah narrantana bahuuf deema jechuudha waan bahuuf deemuuf akka ajaa'ibatti jechuudha keessa xiyya hedduu na gammadee khoota ni baafnaan anjaanii amma gaa ittiin dhaquu deema jechuudha amma ganaman na dawwalee xiyyaan askaraa tokko khoota naan jee amma gaa inshallah dhaquuf hin deema dhayinee baafne jechuudha Abdallah narrantana ni baha inshallah izni rabbitiin dhaqeetiin gaa waan isaan jaaniif waan isaan nayaamaniifis gaafadha mee du'aa'iin teessan gaa hedduu barbaachifte haalaan barbaachifte du'aa'iin teessanii maali du'aa'ii teessan nuti xiqqeessu girtan du'aa'ii akka ajaa'ibaatti akka nu gootan feena Abdallaan gaamee Abdallaan boof deema gammachuu akkamiin Abdallaa simattamee har'aan tana gaamee akkamiin simattamee Abdallaa akkamiin simattan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya lageenyi keenya bakkuma jirtanitti laggeen fi gaarreen qaxxaamuree isin dhaqqabu isin jecha akkamiin isin naga qabdanii alhamdulillah nutis naga qabnaa galata rabbii egaa akka naga qabdan abdiin isin irraa qabaa daawwattoota egaa qaalii fi gaariin har'aan tana jechuudha ganamaan bakka Abdallaan jiru sanitti deemaa jechuudha har'a Abdallaa bira dhaqeetiin achitti ganamaan kottu naan jaanii khaleessa dhaqeetiin ture dhiifa magaa isin irraa baduu xiyyaaf dhiyeenya kana waa'ee Abdallaadha viidiyoo waraabuu dhiiseetiin jechuudha qaamaan itti deemu jira. Waa hundee jechuudha kaameraa irratti waliin bobaasanii maaliif faayoo kadhachaa ooluu jibbee waan hin ta'eef faayoon isaanuma teessu faayoo achitti jechuudha Abdallaa baasa jeetiin karoora mataa xiyyaattu maddee hangaan danda'utti jechuudha mokkorutti jira ammoo gaa karaa kaaniinis xiqqisha obboleessi keenya maammatti qoo dhukkubsatee waan jiruuf fannis akkuma beektanii isaa wajjinis karaa kaaniin mashquulaan ta'u jira isin gaa daawwattoota xiyyaa qaqqaalee fi gaggaarii du'aayii teessaniin na cinaa dhaabbadhaa isin jechaa gaa Abdallaanis saahiba xiyyaa maammadis akkuma beektan saahiba xiyyaa akkasitti jechuudha isaan lamaan wajjin dhiyeenya kana xiqqishoo mashquulaa isaan lameen jidduutiin ta'u jira karaa hundaan jechuudha ittuma jirragaa inshallah rabbi nuuf halaafisu takkalleen wanni rabbi tolchin baddu akkasi gaa daawwattoota xiyyaa qaqqaalee fi gaggaarii har'aan tana bakka Abdallaan jiru sanitti deemu deema hanga xumuraatti nagaan lafinaadha Abdallaa bira isin geessitiin jechuudha achitti Abdallaan illee waan takka yoonaaf mijaawe yaadi takka irraa isin fuudhee jechuudha akkasitti achitti viidiyoo irraa isin waraabaan isin hinjaa mega ummata askaraa waachi jiru sanillee waan jaan walumaan laalla inshallah hanga xumuraatti na jalaa nafinaan isin hinjaa nafaana tura amma خلاص بوفين ديما يوم عمل جا فيديو قرار تس ورا بعدين نسني ديما تقول دعوة يا كاري بجاري إن شاء الله جا كنا نسنجا نفعنا ترى نسنجا أكسي جا دعوة تخيل كاري بجاري أكبر رفن تاني نسنجا سن كا خنو غرا الله يتيل مثلا نجري تقوله أشيت نشدي مجرا ما أنتنا أكسي مالي في عبد الله برا يروح عندك ونسي برباجي ورجعتنجا maaliif yaman kanatti yoo namni nama hidhee abbichuma san bichaatu si baasa hanga abbichi sun si baasu takkatti jechuudha ni jabaatti waan ta'eef saniif jechuudha nutis deddeebii keessa haani dhagaa mura akkuma jaansan abdii kutachuu dhiiseetiin jechuudha ittumaan deddeebi'u jira inshaallah rabbi wajjin ni baha Abdallaanis faayollee bu'aa hojii isiin argatti jeeti yaada akkasitti gaa inshallah maaliif namni gaa walii uumama jiraati walidhanii akkana walii cal jechuun tun ammoo jechuudha isiin tun aadmaleedha aadmalee waan ta'eef gaa ani waan kana hin jaalanne irraa akkasi daawwattoota keenya qaalii fi gaarii amma wanni isinirraa eegamu yoo jiraate du'aayi teessan bichaadha malee wanni biraa takkallee hin barbaachistu jechuudha. Du'aayin teessan ammoo yoomiyyuu taanaan na barbaachifti. Sirriitti na barbaachifti. Akka biyya keenyaati miti biyyi sun jechuudha biyya badduudha. Siyaasnis illee biyya badaadha. Dafanis hin qabanii yoo harka buute immoo sin dhiisan uummanni safaataan hin jirtu. Akkasii jechuudha faayoon ammaan tana gaa isiin qabamtee harka keenya jirti akkuma isin hubattan sanii. maal goonettee diga faayoon akkasitti harka keenya jirti isinis inshallah maaliif gaa faayoon qabamtee liinaa bira jirti akka isiin achi qabamtu sanumaa godhe amma immoo deebitee faayoon maal jette dachaastuutu na hidhee jettee sagalee takka sagalee bilbila keeyyatti sagalee wayii takka dhageessiste liinaadha hedduu takka na ajaa'ibee hedduu takka maaliif jettanii oduu sobaa
oduu sobaate kun anshaaraan waan sanan irraa quban qaban waan san saniifuu waan hin beekne hedduu nama ajaa'ibsiisa garuu maaliif kijiba guddaa hangas goosan ilmi namaa akkamitti kijibee akkamitti kijibee sammummaan saatunu isaaf amante anna dhiba dirqama isin jechuudha fakkeenyaaf yoo harka keenya galte kijibdee anaa fi liinaadhaa fi abdallaan akka wal jibbinee aakhira gargar cinnu takkaffaa karoorri faayoodha namuma kana guutuu addaan facaasudha anaas ta'e faayoos ta'e anaas ta'e liinaas ta'e abdallaas ta'e akkasuma abdallaa fi liinaas ta'e nama kana guutuu karoorri si addaan diigdee karoora si galmaan gaachuudhaaf feetee jechuudha isin beekti wannummaan isin jabduun jechuudha akkasitti wanna itteefu kanaaf gaa kun hin milkaa'u fi anis tanaafi akkuma isa abdallaa hiitee liinaa kophaa mucaa hojii daruu jirtu sanitti ammaas anis akkaan isaan kana cinaan dhaabbanne akkaan isaan kana deeggarre akkaan yaadaanis hin gargaarre yoon kee amma naaf isin akkana gatteen immaan tana fakkeenyaaf dachaas tunne ergee gizeen jeen abdallaa fi faayoo abdallaan hidhame silaa'uuti liinaa fi dachaasis wal lolanii namni liinaa gargaaree anaa wajjin qabsiisu jiru namni abdallaas wajjin baasu jiru yaada jaamu kaafteeti akka mataa isitti jechuudha kanaaf gaa ani waan san keessaa dhibbaan dhibbatti harkan qabu namni galaanni fuudhee oomachaa qaqqabata jedhanii amma bakka abdallaan jirutti dhiyaarchuutti hin jira kismi hoteelii tana jira kunoo maneedha amma waa xiqqishumaan naaf deegaa shamboota biraan dhagaa akkas gaa hayyama gaafadhe isaanillee yoo kaameraa hayyamuun na dhorkan sagalee illee taatu qophatti irraa waraaba akkasitti yoo keessan ol naqan jechuudha achi kun amanidha albakka achi olisanii ittiin ol deemu jira jechuudha liffaa kana gizeen fite nin dhaqa maaliif gaa xiqqisha asitti wanni viidiyoo sirriitti isin waraabutti hin jirreef asitti akka biyya keenyaati miti biyya kana keessa kaameraan dhorkaadha keessatti bakka ammaan jiru kana iddoo badduudha kaameraadhaaf nam tokko illee hin hayyamu nam tokko kaameraa waliif hin hayyamu asitti dhorkaadha saniifin jechuudha kaameraa sirriitti isin waraabutti hin jirre daawwattoota keenya nadara dhiifama narraa ta'a jecha garuu immoo asirratti wanni isin ibsu barbaadu dengadda faayoon doolaara 5,500 5,500 kasaaree jette 5,500 isin kasaarte dhibbi takka himanii nun jirtu sigilte kana abdallaa kan goosiste xiyyaa tokko jira kan isii wajjin duratti wal jaalatan gaara kana tureeti ummata asitti askara asii kana seenee isaa wajjin jechuudha kan suudii gaafa jirtu asitti wal janaa turanii jira xiyyaan jechuudha isiirraa fuula harkachuuf jecha akkuma isiin abdallaa naa qabsiisi jettee itti onneetetti xiyyaan dhufee kun isaaf laafaadha akkasitti dhufee abdallaa qabsisee miree saniifi deebitee doolaara 500 baasee jetti doolaara 500 jechuun beekadhu gaa way maallaqa diila sana anuun qabu takkaan agarre doolaara 500 kan isiin abdalluma ittiin hisuudhaaf jecha goote jechuudha saniif inni kun fudhataman qabu xiyyaadhaa wajji waa wal jaallataniif xiyyaanis jechuudha yoo ati akkanatti abdallaa naa hisiste sittiin heerumaa ittiin waadaa walii galanii waadaa sangaa xiyyaan abdallaa qabe hidhee waadaa guuteef jira jechuudha amma gaa faayoodhaa hafe faayoon waadaan guunneefi gana wallaalla jechuudha gaa faayoon iskunoo mana keenya keessa jirti mee abbaan fedha ka dhufee koottaa faayoo gabbaasaa nuun jiru tokkollee hin jiraatu jechuudha hin jiru saniifuu gaa maaliif yoottanii dubbiin akka afaan hin jaan hin taatu dubbiin akka afaan hin jaan hin taatu karoorri silaa akka galma ga'uuf ifisii waa hunda goote malee waan inni asirratti sirriitti addisiin baasuu barbaadu abdallaan isiin doolaara 500 itti kasaartee hiite habbaan takkan jiru bilaashitti jechuudha xiyyaa wajjin qabsiiste doolaara 500 isiinuu qabdu akkuma dhageessan warri liinaadhaa duraan jechuudha itti dubbatanii akkanaati
maaliif fuudhiiti suudii adeemtu yaman keessa muciyoo raabiyyatti as argaa jide isiin haa suudii adeemtu jaaniin dhugaa san jaaniin diinaan dawwalte gaafatte qulqulleeffatte ammoo wanni faayoon deebitee akkanatti jechuudha warra keenya Abdallaa fi si addaan baasinaan jee wanni gattu kijibduun fi fillee kijibdeeti warra isaanillee maqaa balleessite kuni kijiba dhugaarraa fagaate kijiba dhugaarraa fagaate amma itti dhiyaachuutti jira duragaa viidiyoo irra qabuun duratti ni ayyamsifadha maaliif yoo ta'ani naa viidiyoon akka jawaala waraabaa deemu jiru waan harkan jawaaluma kanaan harkaa fudhanii waan biraatti fakkaatti uummanni asitti jechuudha saniif gaa daawwattoota keenya qaalii fi gaarii ittiin dhiyaachuu jira kuno dila sedduu kaameraa irra qabuun jawaalaan ol qabu gaasanii waan ta'eef akkasi gidduudhaan viidiyoo dhaabeetiin ayyamsifadhee akkasitti walitti deebinaa hangasitti nafaana turaamee ayyamaan gaafadha dureeti akkasi gaa daawwattoota keenya akkumaan isin hin jee naaf hin ayyamne video waraabun dorkaan naan jaan video waraabun dorkaan naan jaani amma moraa keessan jira no akkuma agartan keessan jira jechuudha kuma ni biya khaatim mana biraa duuba kutee qismeedha bakka itti hundi bakka qismeeti ol seenee hanga namtichi tokko dhufu xiqqoomsi naan jaani isaan eegu jira jechuudha Abdallaa ammoo dubbiseetiin jira maskootaan dubbiseetiin jira maaliif amma ni baataa garuu immoo haati dhuftee irra farante sun dhufuu qabdii jaanii isiin hin jirtu duuba akkam goonaa waan jaamutu akka yaada gisee dheessinuuf gaa saniifuu itti ilaalleeti inshaallah formaata isinii goonaa saniifumaa yaadinaadha jaanii takka faaratti akka itti Abdallaan jechuudha amma faayoo duubaa itti baasuu deemnu faayoon isa dheeyitee hidhuu malee guyyaa takkallee dheeyitee jechuudha himata irratti hin banne guyyaa duraa san maleedha himata tokkollee irratti hin dheeyifannee hiite eegee hiite calamirraa jettee nutis gaamee namni hidheessuun guyyaa as dhufu jirra namni hidheessuun maaliif nuuf hin dhiyaanne eega yoo isa badii irratti kan hidhan taate dhugumatti maaliif inni sun nuuf hin dhiyaanne yaada jiruun dheessee fi yaada jiru giseen dheessuuf gaa tunigaa yeroo isiin dhuftetti yoo isiin gartee miti guyyaa lama keessa dhufu baatte isii duubaa akka bahu goonaa jaan yoo isiin ammoo guyyaa lamaan kana keessatti akka dhuftu taate isii wajjin walii galtaniiti waan takka waan silaa eegamu hunda gootanii jaanii akkasi daawwattaa keenya kunoo shuboon isaanii guddoodha gibbii keessan jira sani jechuudha wanni ammaan tana hedduun dhufu jiruuf kanaafuu gaa daawwattoota keenya qaqqaalii fi gaggaarii wanni naan isiniif qabu gartee miti dhaamsaa naan isinii qabu akka nama tokkootti Abdallaa istee Liinaa Faayoo istee obboleettii Liinaa teenya isaan hundinuu an waan isaan jidduu harka dhuun qabu obbolummaa rabbiiti kan Abdallaadhaas wajjin jechuudha cinqamu jiru akkasuma obboleessa keenya kanis illee xiqqisha dhukkubee jira dhiyeenya kana akka du'aa naa gootaniif asumaan isinitti dhaammachuu barbaadan isin hin jaa amma xiqqishoo ammallee viidiyoo addaan dhaabee isaan biraan dhaqaa maaliifin isaan biraas deemee viidiyoo isin waraabu jiru jettanii dhoorkaadha kaameraa naaf hin ayyamne mamnoo naan jaanii saniifuu gaa daawwattoonni hedduu asitti viidiyoo waraabuun nama dhibdi wallahi nama rakkiste hedduu takka maaliif silaan Abdallaa biratti dhaqee viidiyoo isiniif waraabuun fedhe jechuudha Abdallaa irraa naaf hin mijoone daawwattoota keenya qaqqaalii fi gaggaarii waan takka illee godhuu hin dandeenye ammoo Abdallaa wajjin haasa'iin jira haalli nageenya isaa guutumaan guututti naga qaba tanaaf jettanii gartee miti wanni yaadin takka illee hin jirtu Abdallaan naga qaba humaa yaadinaan isin hin jaa warri Abdallaan akkamtii jettanii gaafachaa jirtan hundi keessanuu Abdallaan naga qabaan isin hin jaa ammoo du'aayin teessan nu barbaachisti haalaan du'aayin nuuf godhaan isin hin jaa daawwattoota keenya qaqqaalii fi gaggaarii inshallah viidiyoo waraabuun keessatti Abdallaa biratti waan naaf hin mijaa'iniif dhiifama narraa ta'a isin jecha turaan Abdallaa waraabeetiin Abdallaa xiqqishoo yaada irraa fuudhe jeetiin kee aslan jawwaalaan ol seenaa dhorkaadha jaanii akkasii gaa daawwattoota keenya inshallah gaa hangaan viidiyoo biraa qabadhee isiniif deebi'u takkatti du'aayin teessan na cinaa dhaabbadhaan isin hin jaa arraaf asumatti isin irraa dhaabbadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh nagaan naa turaan isin hin jaa.